Fedhii ofiin ofirraa baasuun yookiin immoo maastarbeeshiniin amala dhiiraa qofa osoo hin taane dubartoonnis rakkoo kanaaf saaxilamuudha. Irra jireessanii rakkoon kun dargaggoota yookiin immoo warreen hin fuudhin qeerroo irratti kan baay'atan ta'urree warroonni gaa'ela keessa jiranis rakkoo kanaaf saaxilamuudha. Fedhiin ofiin ofirraa baasu yookiin immoo jigsuun kun mataa isaatiin dhukkuba miti. Garuu sababa ka'umsa dhukkuboota qaama fi xiinsammuu hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas araada hamma keessaa ba'uun ulfaatu namatti ta'uu danda'a jechuudha. Maastarbeeshiniin fedhii saalaa utuu hin yaadiin kaka'uu wajjin tokko miti. Fakkeenyaaf dhiirri tokko utuu dammaqee jiru fedhii saalaa isaa kaka'uu yookiin immoo utuu rafaa jiru sanyiin isaa dhangala'uu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun shamarran tokkos keessumaa marsaan laguu isaanii jalqabuu isaan dura yookiin immoo erga darbeen booda utuu hin yaadin fedhiin saalaa isaanii kaka'uu danda'a. Faallaa kanaatiin maastarbeeshiniin ta'ee jedhanii fedhii saalaa kakaasudha jechuudha. Namni tokko yeroo umurii isaan lammeessuu irra gahu fedhiin saalquunnamtii isaa cimaa ta'uu danda'a. Kanaan kan ka'es barsiifata maastarbeeshiniitiin mo'amuu danda'a jechuudha. Kun immoo miidhaawwan hedduu fayyaa qaamaa fi sammuu irratti kan geessanidha jechuudha. Maastarbeeshiniin namni tokko amala ofittummaa guddaa akka horatu isa godha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo maastarbeeshinii raawwatu fedhii isaa qofa irratti xiyyeeffata. Amalli ofittummaa barsiifata maastarbeeshiniitiin dhufu kun yommuu namni tokko gaa'ela keessatti walquunnamtii saalaatiin gammaduun akka isaa rakkisu gochuu danda'a jechuudha. Egaa kana malees maastarbeeshinii yookiin immoo fedhii ofiin ofirraa baasu yookiin immoo jigsuun kun miidhaawwan hedduu fiduu danda'a jechuudha. Afaanii fi qaamni namaa foolii badaa akka qabaatu taasisa. Onnee namaa akka dhiphatu gochuudhaan hafuura namaa kuta jechuudha. Akkuma dura isiniif kaasee gaafa bultiitti seenii fedhiin dafee akka irraa dhangala'u godha. Ofitti amanamummaa nama dhabsiisa jechuudha. Murtii tokko irratti ijjannoo akka hin qabaanne taasisa jechuudha. Hir'ina dhiigaa waan fiduuf qaama dadhabsiisaa keessumattuu ammoo agartuu yookiin immoo ija dadhabsiisa jechuudha. Fedhii nyaataa dhabsiisaa sammuun namaa waa qabachuu dhorkuudhaan akkasumas immoo xiyyeeffannoo nama dhorkuudhaan wantoota hedduu akka dagatan nama taasisa jechuudha. Dallansuu, cinqii, ifannaa, ce'amaa fi wanta kana erga raawwataniin booda akka cubbamaa taatee akkasitti dhaga'amu nama taasisa jechuudha. Darbeessi hirriibaa namatti baay'isuu, obsa dhabuu, abdii kutuu, waan eegalan xumuruu dadhabuu fa'aa namatti fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas qaamni namaa garmalee akka huuqqatu taasisa. Harkaa fi lukti namaatirree akka hollatu taasisa jechuudha. Darbeessa immoo fincaan gubuu, afuuffeen fincaan qabachuu dadhabuu fi kanneen kana fakkaatan nama irratti fiduu danda'a. Kuni miidhaawwan dhiiraa irratti dhufuu danda'udha. Dabalataan immoo dubartoota irratti miidhaan inni qabu afaan gadaameessaa akka madaa'u godha. Qaamni saalaa dubartii hooksisuu itti fida. Afuuffeen fincaanii infekshinii godhata. Kunis yeroo hedduu fayyadamuu fi miira hamaa keessa seenanii fayyadamuu irra darbee rakkoo mudachuu danda'udha jechuudha. Walumaa galatti ofiin of gammachiisuun rakkoo qaamaa, xiinsammuu fi rakkoo fayyaa hedduu fiduu bira darbee araada hamaadha. Araada kanaan namoonni saaxilaman erga gaa'ela keessa seenanii dhoksaanis ta'e ifatti waan kana ni raawwatu. Sababa kanaanis gaa'elli jeeqamuu fi diigamuu irree hedduudha jechuudha. Barsiifata maastarbeeshinii cimaa kan qabduu fi dhiisuuf carraaqqii gootu siif hin milkoofne yoo ta'e abdiin kutatanis siin jedha. Haalli kee abdii kan hin qabne miti. Dargaggoonni fi ga'eessonni hedduun barsiifata maastarbeeshinii mo'uu danda'aniiru. Kanaafootis ni dandeessaa jechuudha. Fiigicha irratti al tokko ta'u kuftee fiigicha kee akka haaraatti jalqabuun si hin barbaachisu. Lafuma itti kuftee kaatee itti fufta waan ta'eef jechuudha. Barsiifata maastarbeeshiniitiin al tokko mo'amtus duubatti deebitee badii keen sammuu kee of dhukkubsuu hin qabdu. Har'a bakka jirtu kaatee waan sana keessaa bahuuf rakkina keessan waliin wal'aansoo qabachuu qabda jechuudha. Egaa rakkoon ofiin ofirraa baasuun yookiin ammoo maastarbeeshiniin qabu hanganaa erga jenneeti. Falliisaa maalidhaa kan jennu yoo ta'e inni jalqabaa wanti gara barsiifatichaatti si geessee maal akka ta'e adda baafadha. Achiis wanta sana akka irra hin deebine of eeggatu jechuudha. Kuni akka haasofnu salphaa ta'uu dhiisuu fi murannoo fi cimina hedduu kan barbaadu ta'uu danda'a. Garuu ammoo nuti namadha. Namni ammoo ni danda'a jedhee yoo amane humnaaf dandeettii cimaa addunyaa kana jijjiiruu qaba. Kanaaf ni dandeessa jechuudha. Lammaffaa miira balleessaa mo'uudha. Akkuma walitti ilaalle namoonni barsiifata maastarbeeshiniitiin mo'aman yeroo baay'ee miira balleessaa cimaatu isaanitti dhaga'ama. Ta'us miira balleessatiin liqimfamuun miidhaa qabaachuu danda'a. Miira akkasii garmalee abdii kutattee wal'aansoo gochuu kee akka dhiiftu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala keetiif ilaalcha madaalamaa qabaachuuf yaali.
Masturbationiin akka gochoon xuraa'utti ilaalama dhugaadha. Hawwii fi gammachuu adda addaatiif akka garboomtu si gochuu danda'a. Akkasumas immoo ilaalcha gaarii hin taane si keessatti kakaasuu danda'a. Kanaaf rakkina masturbationiin qabda taanaan cubbuu dhiifama hin qabne akka raawwatte gootee yaaduu hin qabdu. Wanti murteessaa ta'e miira kee to'achuu fi wal'aansoo gochuu kee itti fufuudha. Karaan biraa barsiifata badaa kana immoo of raawwachuu qabdu ka inni sadaffaanii wanta ittiin bashannantu qoruudha. Fiilmiiwwan, sagantaawwan televezyiinii yookiin immoo weebsaayitoota fedhii salquunnamtii kakaasan ni ilaalta yoo ta'e wantoota kana irraa ija kee deebisi. Sammuun kee wanta kan biraa irratti akka xiyyeeffatu dirqisiisi. Ciisuu kee dura kitaabota dubbisuu fi wantoota sammuu kee biizii taasisan raawwachuudhaani wanta kana irraa fagaachuuf yookiin immoo akka irraanfattuuf si gargaaruu danda'u jechuudha. Inni afuraffaan waa'ee rakkinichaa maatii kee keessaa nam tokkotti himi. Qaaniin sitti dhagahamu waa'ee dhimmichaa namatti himuun akkasitti ulfaatu gochuu danda'a. Ta'us akkas gochuun kee barsiifata kee moo'uuf karaalee si gargaaran keessaa tokkodha. Namni barsiifata badaa kanaan moo'ame Kiristaan Deevid jedhamu tokko kuni dhugaa bu'a qabeessa ta'uu isaa dubbateera jechuudha. Inni akka jedhuun abbaa koo kophaatti naasofsiise wanti inni naan jedhe yoomiyyuu hin irraanfadhu jedha. Fuula isaa nama tasgabbeessuun baay'een sitti booni naan jedhedha. Waa'ee kana isatti himuun ija jabina guddaa akka na gaafatu niin beeka ture. Wanti inni dubbate baay'ee na jabeesse jijjiirama gochuuf akka hin kutadhus na kakaaseera jedha jechuudha Deevid. Sana booda dubbii isaa itti fufuudhanii abbaan koo caqasoota nama hamaa akka hin taane hubachuuf na gargaara muraasa natti agarsiise. Itti aansees caqasoota gochi koo dogongora cimaa ta'uu isaa na hubachiisan kan biroo natti agarsiise. Achis yeroo muraasaaf barsiifata kana moo'uuf carraaqqii ergan godheen booda deebinee akka irratti mari'annu natti hime jedha. Yoon moo'amillee akkan abdii hin kutanne kana amannaa yeroo ichaanutti otuun hin moo'amin yeroo dheeraa turuuf akkan yaalu natti hime jechuudhaan Deevid gargaarsa abbaan isaa taasiseef kan dubbatu jechuudha. Xumura irrattis Deevid rakkina koo nama tokkotti himachuun koo fi gargaarsa argachuun koo faayidaa guddaa naaf argamsiiseera jedha jechuudha. Kanaaf isinis haala amma keessa jirtan kana keessaa moo'attaniitoo jijjiiramuu dandeechuu isiniin jenna. Kanaaf isinis miira amma keessa jirtan kana keessaa baasanii akka Deevid kanatti jijjiiramuu dandeessu kutannoof murannoo yoo qabaattan isiniin jenna. Warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatanii akkasumas immoo sagantaan keenya isinitti tole like subscribe gochuudhaani akkasumas immoo firaaf hiriyoottan keessaniif share godhaa isiniin jenna. Galatooma.